kabajamuuf jaalatamuu maatii YouTube channel Furtuu App. Nagaan koo kabajaaf jaalala bakka jettan hundumaa sanaa go'echaa har'a viidiyoo barnoota gabaabaa isin qabadhee dhufee hanga dhumaatti na hordofaa. Like, subscribe gochuu hin dagatinaa. Kan nuti irra wajjin laallu akkamitti laayifii TikTok irratti akkamitti geemii akka taphannu yookiin immoo viidiyoo bilbila keenya keessaa qabnu akkamitti akka achirratti agarsiisnu wajjin laallaa jechuudha. Kun baay'ee isin fayyada. Sababiin isaa laayifii TikTok irra yoo seenne giftii garaagaraa argachuu dandeenya. Salphumatti giftara ta'uu dandeenya jechuudha yoo laayifii TikTok yeroo yerootti hin galle ta'e. Akkuma yeroo darbe ilaalle laayifii TikTok galuudhaaf kan isin barbaachisu foloowarii 1000 duwwaa. Sana argannaan salphaatti laayifii irratti geemii garaagaraa taphachuu, viidiyoo garaagaraa agarsiisuu dandeessu jechuudha. Kanaaf akkamitti akka geemii bilbila keenya keessaa qabnu laayifii TikTok irratti akka taphannu waliin ilaalla. Ida'uu kanarratti kilik goona. Bakka ida'uu irratti kilik gooneen booda oopshinii sadii kana nuuf fida. Kaameraan jira, tempileetiin jira, laayifiitu dhumarra jira jechuudha. Laayifii irratti kilik akkuma gooneen gubbaa isaarra carraa sadiitu jira. Ifaas kaameraa moobaayil geemingii laayif istuudiyootu jira. Kanaaf nuti kan nuti fayyadamnu isa lammaffaarra jiru fayyadamna jechuudha. Isa lammaffaa jiru kana irratti kilikii goonaa jechuudha. Isa lammaffaa irratti kilikii gooneen booda fuula kanaa nuuf fida. Lammaffaa irratti kilikii goona. Lammaffaa irratti moobaayil geemingii kan jedhu gaafa kilik goonu fuula kana nuuf fida. Yeroo inni fuula akka kanaa nuuf fidu nuti asii waan sirreeffamuu qabu sirreessina jechuudha. Waan sirreeffamuu qabu ingela deemnee akkuma yeroo darbe ilaalle waan banamuu qabu bannee akkasumas kaameraa keenya dalga ciibsine yookiin immoo dhaabachiisoo akkasumas kwaalitiin viidiyoo keenyaa maal akka fakkaate bakka kwaalitii yookaan irratti kilik goone kwaalitii viidiyoo keenyaa yookiin kwaalitii viidiyoon keenyaa hanga barbaadamurra keenyaa fakkeenyaaf 360 fi 480tu jira. Isin garuu kan keessa isin tolerra kaawwattu jechuudha. Kwaalitii gaarii kan qaburra yoo keessan gaarii ta'a. Sitingii keessa seennee sitingii keessa akkuma yeroo darbee waan sirreeffamuu qabu sirreessina jechuudha. Liif giftii dabalatee akkasumas koomentii fi wantoota tokko akka isaan oof hin taaneef banaa goona jechuudha. Bana taasisuu qabnu. Namni gaafa geemii taphannu yookiin gaafa viidiyoo agarsiisnu yookiin gaafa laayifii seennee waan kun hundumaa fi tarii namoonni giftii garaagaraa nuuf kennuu waan danda'aniif banaa taasisuu qabna jechuudha. Akkasumas koomentii namoonni godhan yaada namootaa hordofuudhaaf hubachuudhaaf banaa ta'uutu irra jiraata jechuudha. Erga isa xumuranneen booda bakki mallattoo akka puulii jiru kun ruulii yookiin kiraateriyaa nu barbaachisu TikTok irratti wanta nuti gochuu qabnu asitti liisti ta'ee jira jechuudha. Kana tokkoon isaa dubbisuu dandeessu achirra kilik gootanii. Ilaaluufan isin agarsiisuufan irratti kilik godhe malee dhimma lafa kana nuuf fidu hin qabnu jechuudha. Garuu kiraateriyaa as jiru yookiin seera as jiru yoo beekne gaarii ta'a jechuudha. TikTok irratti akka waarningiin adda addaa nutti hin kennamneef sirriitti dubbisuun gaariidha jechuudha yeroo qabaattan. Erga akka kanatti sirreeffanneen booda salphumatti akka kanatti sirreeffanneen booda tooppikii barbaachisu irratti barreessineen booda bakka add tooppikii jedhu irratti kilik goone mata duree barreeffanna. Mata duree barreeffanna. Fakkeenyaaf liif TikTok jedhaman barreessa. Isin garuu mata duree keessan waan gochuu barbaaddan, waan barsiisuu barbaaddan, waan geemii taphattan, wantoota jiru hundumaa asirratti barreessitu. Bakka geemingii jedhu kanarrattis kilik goone bakka geemingii jedhatu kilik goone toopik add toopik kan jedhu jira. Bakka sarchi sanarratti geemii beennoo jiraatu as keessaa filachuu dandeenya. Yoo ta'uu baate immoo bakka sanarratti goone geemii ta'e tokko filannee as deebina jechuudha. Salphumatti tokkumarratti kilik goonee as deebina. Erga wantoota kana hundumaa xumurreen booda go live jennaan jechuudha. Go live jennaan. Piroosesii barbaachisu hundumaa erga xumurreen booda go live jennaan. Go live jennaan jechuudha. Go live jennaan TikTokiin screen record godha. Kanaan booda start now nuun jedha. Start now jennaan jechuudha. Go live irratti kilik gaafa goonu start now nuun jedha. Start now jettuun jechuudha. Asitti start now irratti gaafa kilik goonu akka kanatti sekondii 30 nuuf kenna. Sekondii kana lakkaa'ee amma sekondii kun 0 ta'utti obsinee eennaa jechuudha. Asii gadi lakkaa'aa deema waan ta'eef. Iddoo sekondiin 0 ta'een booda ofuma isaatii ofii isaatii automaatikaalii keessaa nu ba'uu danda'a yookiis immoo gidduu bilbila keenyaa tunnee keessaa baanaa jechuudha. Salphumatti keessaa baanee bakka geemii deemnee yookiin immoo viidiyoo adda addaa yookiin kan waarningii irratti hin taane bilbila keenya keessaa salphaatti asirratti agarsiisuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf amma jalqabee jira jechuudha. Laayifiin keenya jalqabee jira jechuudha. Laayifiin jalqabee jira. Amma gidduu bilbila keenyaa kana gadi tunnee keessaa baanee gara geemii keenya yookiin gara viidiyoo deemnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Yoo yeroo jalqabaatiif ta'e gara siitingii isin geessee permiishinii akkasiin
oon gootan yookiin akkasiin banaa gootan taasisa yeroo jalqabaatiif yoo ta'e jechuudha. Yeroo hedduu deddeebi'ee waan hin ba'eef waan tokkoyyuu na gaafataa hin jiru jechuudha. Kanaan booda bakka viidiyoo deemee viidiyicha kun kana banee ani viidiyoo kana taphachiisee liif irratti darbaa jira jechuudha viidiyoon kun. Yoo geemiin jiraate geemii yoo viidiyoo yookaan immoo viidiyoo garaagaraa kaayyoon isaa geemiidhaaf kaa'ame garuu isin viidiyoo adda addaa irratti agarsiisuu dandeessu jechuudha wanta karakkaa qabu. Viidiyoon asitti taphataa jiru kun salphaatti laayif irraa mul'ataa jira jechuudha yeroo kanatti. Mul'ataa jira jechuudha laayif irratti kallattumaan argamaa jira kan asiin tuttuqaa jiru kamiillee jechuudha. Bilbila keessan keessa bakka kamiyyuu yoo deemtan kallattiidhaan laayif irratti mul'ata jechuudha. Wanti isin gootan bakka kamiyyuu dhaqxan. Kanaaf bakka viidiyoon keessan jiru sana qofa bifa sakuriitiitiin haquutu isin irra jiraata malee bakka garaagaraa keessa deddeemtanan wanti isin bilbila keessan irraa tuttan kamiyyuu appilikeeshinii isin tuttan kamiyyuu bilbila keessan irra wanti jiru hundiyyuu laayifii irratti mul'ata nama laayifii irra jiru sanatti salphaatti mul'ata jechuudha. Kanaaf viidiyoo laayifii isin barbaachisu sana bakka tokko kaawwattanii kanaan booda yookiin immoo geemii keessan irra qopheeffataniin booda salphaatti laayifii galtanii achitti bilbila keessan irraa isin gaafa iskiriinii bilbila keessan irra gaafa taphattan akka kanatti xiqqeessee bifa bakka kanatti salphaatti argitu jechuudha. Namni akka irra jiru namni meeqa akka irra jiru namni akka laayifii irra akka jiru argitu jechuudha salphaatti. Gara duubatti yoo deebi'uu barbaadan bakka mallattoo akka manaa jirtu kana gadi kiliik gootanii salphaatti gara keessatti deebitu jechuudha. Yoo gara tiiktookitti deebi'uu yoo barbaadan amma iskiriinuun bilbila kiyyaa keessan jira ture jechuudha. Amma garuu gara tiiktookitti deebi'ee jira jechuudha. Kanaaf kanatti xumurarraa edda hunda goolabdanii kan gara oliis jirtu sana kadhe mallattoo geengoo kana gadi kiliik gootanii edda xumurtanii indittiin jettuun jechuudha. Mallattoo gara geengoo sanarratti gaafa kiliik gootan inniyyuu barreeffama indi jedhu isinii fida indi jettuun salphumatti indi jettuun jechuudha. Waan isin amma ilaaltan kana hundumaa asitti akka kanatti waraabee jira jechuudha. Tiiktookiin waraabee jira. Isa tiiktookiin waraabe yookiin isa waraabame sana akkamitti argannaa eessa kaa'aa waraabee laayifii seenne sana waraabee sakaa tiiktookiin kan jedhuun isinitti agarsiisa. Bakka sarara sadii irratti kiliik goonee gara siitingii keenyaa seenna. Bakka sarara sadii yookiin sarara sadii bakka gara olii piroofaayilii keenya irra jiru irra gadi tuqnee gara siitingii keenyaa keessa seenna jechuudha. Bakka sarara sadii kana gadi kiliik goonee kana dhufnee siitingii piriifeesii irratti kiliik goona. Kanaan booda gara keessaa seennee asoo harkisnee bakka laayifii jedhu kanarratti kiliik goona jechuudha. Laayif irratti kiliik goonee laayif ripilee kan jedhu jira. Isa lammaffaarra jirutti kiliik goona. Kanaan booda laayifii guyyaa galle hundumaa kan riikaarde ta'ee yoo yeroo duraa hin balleessine keessaa taate akka kanatti gaafa fakkeenyaaf guyyaa sadii laayifii seenee guyyaa sadanuu waraabame akka kanatti jira jechuudha sarara dabalate. Yoo barbaadan daawunlood gootanii bakka daawunloodatti kiliik gootanii daawunlood gootanii sanaan booda dileet gochuu dandeessu. Fakkeenyaaf dileet gochuu dandeessu yookiin immoo daawunlood irratti gaafa kiliik gootan salphaatti piroosees jedhee akka kanatti daawunlood godha jechuudha. Bifa baay'ee ariitiidhaan daawunlood godha jechuudha daddafee daawunlood nu godha. Sanaan booda iddoo daawunlood ta'een booda dileet goonee keessaa ba'uu dandeenya jechuudha. Hunduma isaa sababiin isaa bilbila keenya keessatti yoo tuulame bilbila keenya biizii gochuu danda'a waan ta'eef keessaa dileet gochuun yookiin gara galaarii bilbila keenyatti gadi seefii godhannee yookiin daawunlood godhanneen booda keessaa dileet goonee keessaa baana jechuudha. Kana siitingii jalaa laayifii jala seennee argannaa jechuudha salphaanumatti. Kanaaf akka kanatti salphaatti geemii garaagaraa laayifii tiiktook irratti taphachuu dandeessu. Kanuma sanaan immoo viidiyoo adda addaa dabarsuu dandeessu isiniin jedha. Itti gargaaramaa nagaan naa turaa yeroo gaarii laayik gochuun dagatinaa. Namoota biraatiin wal agarra nagaatti.